raachuu koo seenaan kee wal fakkaatenne kan kee hin caala jedheetiin yaada si galee bakka ani si argeetiin obsaa jira ani gubaan qaba ammallee gubaa keessan jira atillee namni miidhamaan yoo du'aa'ee godhe inni qaqqabaa tsalootii naa godhe raachuu koo baga gammadde hedduu si gammadde obboleetti keetii wajjin wal arguudhaan raachuu biraan naagaa viidiyoo kan እና አኒሞ ወንድን ቦዬ ገመቹስ ኬሰ ጅራ አናፊሌ ኦቦሌሰ ከያ ፕሊስ ከናን ድረስ ነቲ ማደን ቶሬ አከዱሪ ለመት ዋሂ መቹ ዲሴን ጅራ ዱአይና ጎዳ ኦቦሌሰ ከያ ፊሌ ዱአይና ጎዳ አናፊሌ ዱአይና ጎዳ ኦቦሌሰ ከያ በተለይ ሄዱና ጎዳ ፈተናን ጋሪዳ ኩፈኒ ከኡን ጋሪዳ ጨቡን ጋሪዳ family dabun gari da obboletti ofi dabun gari obbolessa ofi dabun wan gari wan heddu wan gari da fitna argu wan gari da sinjabessa raachun wagga shanitti hada dabe mi wagga gudanitti abbada wagga jaadro obbolessa ofi dab wagga kudaja obboletti ofi atu dargin amma obboletti arge raachun asini gari na dambi is arge di jamaata jedeti yada ani heddu rakko keessa jira yada keessa jira dufe gol Garu nama tini mana? Obboleessa yang kiat tele ni mana? Rakko na kesa jur. Rakko atu teh na dukku beti beti. Derkin kol balai biran fe. Na kol tamat lagi je tek tek nama. Hena baka obboleessa kia orang jerat tawari bil tina saya ture. Wan wahad aku muda tu saya muda teh. Doa ina aku nabi baka. Ni minum watak kasen ramar madu. Yo ana fitna nadab manakan gaddati alhamdulillah rabbil alamin rabbi qawatir rabbi singa kan bayya da guya da kalle ji opole saka yar mu nan barbada yero na diga madera janu gaddan nadu yero na kin uf janu asi wan daga seriyale garu gise na fe ko nammi ondi duga tipkata wallahi duga sinin jara Mati kesa mate, obboleessi ati, ano obboleessa kiyya guddifadheera Oromoo. Ano obboleessa kiyya barumsa guddaa ishenitti dhaabeetiin kan siraa hojjette obboleessa kiyya guddifadhe haati kiyya nu jalaa hidhamte. Inna ani obboleessa kiyyatti fitnaa hedduun arge. Akka namaa aara galfadhee hin beeku. Akka namaa nyaata gaarii nyaadheetii miti kan hin guddadhe. Akka namaa huccuu gaarii uffadheetii miti kan hin guddadhe. Haadha kootiin nan dabarsa jedhe. Haati koo na dabarte. Haadha kootii fooqiin ijaaratu hin jedhu isiin na jala deemte sini galee. Isiidhaaf jecha biyya kanatti waraqaa dhabe. Isiin qaqqabadhaa isiin arga jedhe waggaa 10 haati koo na dhoksite dhukkuba kaansarii dhukkuba hedduu namatti hin himamne jira. Dhukkuba hedduu na jalaa dhukkubsatte haati koo. Takka natti himtee hin beektu sukkaaran na dhukkuba jetti sini galee. Garuu sana hundan dabarse erga isiin duutee fitnaa baay'een na qaqqabe. Sana hundan dabarfadhe har'as fitnaan na dhufe alhamdulillah. Inna dhugaa rabbiin sanii jedha namni fatanaan argine namaa miti. Yewnatee nama girgiddaa baaru kutaatiin bu'aa mana keessa. Bakka dhiyyaatiin bu'aa maaliin balleesse maaliin badiin kiyya rabbii kiyya maaliin balleesse. Anda memmiidhu sanii galee so algoodamne so namni godai. Bakka jedhee bu'aa mana kana keessa deeme eenyuun na arga mannu mi'aayi sanii galee ani maatiin kiyya na jala waa ta'uu naa wayya ani jala dura bu'uu naa wayya bakka inna obboleessi kiyya ijoolleen hin beeku ijoolleen isaa hin banqiyya warri natti dhiyaatan obboleessi kiyya nan dubbisu seeraadha wallahi hedduun bu'aa sababa obboleessa kiyya bilbila naan kaasu yeroo baay'ee bilbila naan kaasu nan bu'aa wallahi naas naanna'u dhiisi bakka inni barataa jira maal isaa biyya faranjii obsee reedii fi obsee beektu biyya faranjiitti biyya jarmanitti jarriin illee jechuudha wallahi lakkoofsa fudhatanii na akkamitti lakkoofsa koo namaa kennitan jedhe obboleessi kiyya biloogiin si godhanan jedhe jaallateetii miti mucaan kun rakkooti keessa jira wallahi achiin jarri obseen bakka dhiisinaan jedhan ragaadha jarri ana lakkoofsa yeroo meeqa namaa kenne wallahi guyyaa takka biloogii na godhe kadhadhee boo'eetiin
Lagi rada ini, apa nih sih kok garu jalan tiba tiga puluh kena gon. Juga sering jana. Ya Rob, kau boleh teman dulu asri tu. Wallahi lazim. Feduna naza, When vlogi na gona. Wallahi lazim. Jiran doon. Ni nobatan, ni yadan. Argum berbada. Saya lihat kenapa video nana nazo berbada. Yo bene nazo sita. Yo bene bil sana tu coba tak. Ijoollee Jarman jiranutti lakkoofsa isaa geddeen adide. Obboleessi koo. Dhugaa rabbii du'aa hin barbaachisaa waa biraa miti obboleessa koo. Du'aa hin manaa godhaafi akka raajuu fi akka obboleettii isaa akka waan arginu du'aa hin godhaa. Nuti illee akkasuma bira qabnu ahli qabnu warra jiruudhaan du'anii qabna. Jiruudhaan du'anii hirriyaadha kooti. Takkaa nu laalanu takkaa isa jirtu nuti jedhanu bira ormaa qabna nuti. Ini kenapa obboleessiku kana miidhama. Obboleessiku yeroo hunda ani koo haadha koo gargaarre ati koo haadha kee gargaarteetta. Gisee takka mataan dhukkubaa laata. Mataan darbeen jedhaan. Fedhunaan haasaa fedhunaan hin haasa'u. Bakka kana boodaan jireenyi koo boo'icha bakka. Guyyaatti numa boo'uudha kan koo kana booda jedhee adda bakka tasfaa hunadhee jiraan jedhe bakka. Miknaatum Oromoo darrakkadhe garaadha namni obboleessa qabu naaf yaada jedheetii yaada. Bakka achitti maslaallesh baradhaaf warri asirraa wal nyaataa ooltan warri asirraa haadha namaa arrabtan warri asirraa obboleessa namaa arrabtan obboleessa namaa qeeqtan kana kunoo jireenyi. Bareechaa du'aa hin kadhaafi rabbi haqa jirtu rabbu sabbuu isaatti illee adeemsu. Amma tu kena kau bisa nama kena kata tak blog nak goda. Wallahi kenno anda mati mali fi blog nak goda. Apa yang sekolah kata di wajah tu dah beti agak sarah saja tu sahaja. Faranjin Andreji dah sering kan? Anda kau edu kisah jera nabi. Di biasa apa tadi pun nabi. Sering kan? Ada boleh yang gegari kam of Cina dah. Kisah nasi gara-gara jara di Iran, kisah nasi gara-gara jara di Iran, jara du Martin jara. Anda bakka hadda ni buafan wallahi mana keessa deemee illee obboy qobaadhee tabbaa dhufe. Anda Oromoo du'aa hin godha obboleessa kiyya ani obboleessi kiyya sakka wal arginu ani obboleessi koo abdiin qaba waggaa 14 guutaa jirra akka wal arginu abdiin qabeedheetii yaada. Bakka abdiin kutadhu rabbirraa. Rabbi naaf jira waa hundaaf. Inna sinin jaalladha I love you. Yaada beekama moojira irraa fatina du'aa hin godhaaf obboleessa kiyyaaf shi anillee sinin jaalladha. Ni darba wandundi. Okay? Fatanaan yoo baay'ate somaa miti. Akkas